السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warroofni na hordoftan wanta kee dhaqaatii subscribe na godhaa. Wantoota isin barsiisuu baay'eetu jira waan ta'eef kaataa itti rifeensa ofii tolfatan wanta hundaayyuu baay'eetu jira waan ta'eef warroonni immoo osoo live irratti na argitan natti bilbiltan natti hin bilbilina. Na argaa jirta live irratti natti hin bilbilin. Kanaafi kanneen zayitii dhumarraa akkaataa itti fayyadamanii isinitti agarsiisa inshallah. warroonni zayitii beebii kanas deebisee shaamboosii zayitii kana immoo zayitii qobbooti yookiin kaastar oiliidha. zayitii kana anatu kubaatti zayitii kanaa fi zayitii kaastar oilii fi zayitii beebii jo'ii kanarraa walitti joonisiin beebii kanarraa walitti dabalee asitti naqadhee vitamin A dha. vitamin A kanas fayyadamuu dandeessu. warroonni meeshaa akkanaa qabdani meeshaa akkanaatti fayyadama. warri meeshaa akkanaa qabdan jechuudha. warri immoo meeshaa akkanaa qabni meeshaa akkanaatti zayitii kan hunda waggaa walitti maktanii kaatanii meeshaa akkanaatti bishaan keessa wannoo keessa buufattu. garuu namoonni tokko tokko mokoroofii keessa galfatu. mokoroofiin rifeensaa bareedduu miti jedhama. kanaaf warri immoo hin qabne saayinaa akkanaatti naqattanii bishaan keessa gadi gochuu dandeessu. kanaafuu wanti nan isin barsiisu baay'ee ta'a waa'ee rifeensa kootirra akkaataa rifeensa koo itti fayyadamee argirratti wantoota baay'eedha. keessattuu shaamboo kana warroonni immoo rifeensi keessanii low porosity ta'e kun low porosity jedha. shaamboo kana barbaaddanii bitachuu qabdu. rifeensi bakka sadii takka qoodamu. namni hunduu jalqaba rifeensa ofii tolfachuu yookiin dheereffachuuf jecha rifeensi kee maal akka ta'e baruu qabdaa. low porosity dha moo mid porosity dha moo high porosity dha kan jedhu laaluu qabdaa. ani kan koo low porosity dha. kanaaf shaamboo kanatti fayyadamuu qabdu. shaamboon kunis hin jira. ani garuu kanan jaaladhe low porosity kana shaamboodha. baay'een jaaladhe baay'ee rifeensa kootiif naa ta'e jechuudha. kanaaf akkanatti itti fayyadama inshallah. ammoo kara fuulduraatitti kana caalaa kanaan isin barsiisu ta'a. YouTube koo dhaqaatii subscribe yoo isinitti tole share like godhaadha. zayitiin kun immoo zayitii baay'ee urgaadha. zayitii abbasoodhaati. in urgaa zayitii biraatittis hoggaa makatte fakkeenyaaf maaskii rifeensatis hoggaa tolfatte zayitiin kun baay'ee urgaa waan taateef
zayitii kanatti naqattee zayitii abbuudaa kana gatiin isaa baay'ee guddaa miti warroonni Suudii keessa jirtan riyaala 7 bitattu inni kun immoo riyaala 20 bitachuu dandeessu inni kun 28 warri kan hin barbaanne dirqama miti fedhii keessanii jalqaba zayitiin irraa hoggaa ta'e wanta rifeensi keessan jaalatira dirqama wannan isinitti agarsiisu qofa osoo hin taane wanta rifeensi keessan jaalatira kaatanii tolfachuu dandeessu wallahi ani waan baay'eedhaan inni faayidaa rifeensatis deebisee immoo dhukku warroonni akka kootitti dhukkuba garaa faa qabda yeroo wanni dubartii namatti dhufe innis waan baay'ee isiniif hojjechuudha deema inshallah kanaaf dhaqaatii YouTube koo subscribe share godhaa like godhaa isinitti tole inshallah kanaaf isa guyyaa irraa sumarratti dhaaba sila argaanatti bilbiltamaaf argaanatti bilbiltame